بسم الله. الحمد لله زين السماء بالنجوم وزين الأرض بالمساجد وزين المساجد بالعلماء وزين العلماء بالمتعلم وزين المتعلم بالعلم وزين العلم بالعمل وزين العمل بالقبول وزين القبول بالإخلاص. أما بعد، بسم الله جده جلك بوامراه نالا في سموتي يا ربي هدرا خير منا قديه جيش الربرا نبه أفاني نملي دقنقرا خير منا قديه جيش الربرا نبه أفاني أني دقنقرا إنما يونيفنيه إمال هدلدلا دلقان لتيه تا هتفلا جدي غرشاميه يرو لما فاداف دلدل أولف كايه أدك هدجاداف عمري نسان الليه غاف قويا كنا نقدمي شنكها درقق سقنا عمري نسان اللي قاف قويا كنا نقدمي شنكها درقق سقنا أيوك دجالي وملين جالني نما ميكا كيسها وملين فلني قرأيسي كيسها أدون إساجرا واحد رقيته نبي ربي إرى لقا دبتشو في أمان نسانيه سنة كيسا تكو حالي ساس غاريدها إرى غرتركو كان فلتكها جالتون دبرتيدها isuma malanihi ayo khadijadan kana filatte kaha chaltun dubartida isuma malanihi ayo khadijadan inni si omdi verehe tole jede deme khadim nisi meisarani swaluman ergame bitani gurguruhu jarri laman kuni ofirra deebi'an bu'aa guddaadhaani ayyoo kadijjaadhaaf ulfaattu makaatiif solitti dubartii warra qureeshaatiif ayyoo kadijjaadhaaf ulfaattu makaatiif solitti dubartii warra qureeshaatiif kadijjaatanatuhu dubartii ajabaatii duniyaa guddoo qabdihi ulfaattu namaatii dhiirotii hedduudhaaf fulaa hojii bantee qabeenya isiitiin hedduu mindeessitee daldalaaf mindeessituus nama bakka bakka kan akka nabiyyi hin agarre takka kan sababa isaatiin bu'aan guddaan dhufe kan haala amala isaatiin fuulli isii ife kadijjaan intalti kuwaylihi gootittiin gaafasii rabbirraa jaalatuhu hunda kayriisii kadijjaan intalti kuwaylihi gootittiin gaafasii rabbirraa jaalatuhu hunda kayriisii kadijjaa booji'uun kan nabii amaanaan bu'aan inni fidees raajii itti taanaan arganii dhabuurraa arguu hayya jettee nafiisaa binti munabbaha nabitti ergattee muhammadiin dhabuun akka garre gaabbii narraa fuudhii dhaqee itti geesse dubbii
جتني كدجان نفيسا إرغنان بريسين الزمته نبي اتهمنان آمين جدي فدته نبي محمد كدجان أرغجوه نفدك إنيس kabajamtu dubartiti Qurayshota keessa haadha qabeenyaa ta'uu seenatu odeessa mardaangaa hin qabu bareedinni siidha hunda namaatu fedha isheetu warqiidha haadha mana akkanaati tan isaan filatte eenyutin jaalanne kan rabbiin jaalate haadha mana akkanaati tan isaan filatte eenyutin jaalanne kan rabbiin jaalate erga makka galee nabiyyiin akhiraa imala lammaffaa biyya shaamii irraa osoo homaan turin ji'a lama boodaan kadijjaatti fuudhee rabbiin kenna guddaan osoo isii fuudhuhu hedduun ilma namaa teetuma jedheenihi mootichi aalamaa rabbitu fedheenihi kadijjaatti geesse محمد مكة كان ربي نبسي ربي تفدينيه كدجات قيسي محمد مكة كان ربي نبسي قافا يسيفودوه نبيين عالما برمريني شيداها وقا فرتما digdamii shaniidha kan nabiyyi isbarii dargaggeessa collee badhaase jabbaarii digdamii shanii kan nabiyyi isbarii dargaggeessa collee badhaase jabbaarii kadijjaan kuwaylee bareedduun dubartii allama heerumtee nabiyyiin duratti erga nabiin fuudhaan ayyoo kadijjaanii erga tokko tahan jarri lamaan kuni waggaa digdamii shan wal wajjiin jiraata osoo irrattiin fuudhiin nabiyyiin rahmataa hanga kadijjaanii du'a boqattutti hanga ganda booda isheen himaltutti hanga kadijjaanii du'a boqattutti hanga ganda booda isheen himaltutti jaalalti isaanii osoo hin laaffatin tokkummaan isaaniis osoo hin diiggatin gaddaa fi gammachuu irra walii qooduun tokko yoo dhibame inni kun badaduun wajjin jiraatanii kadijaa fi innis nabiyyi rahmataa Muhammad amini nagaa faaruuni haajiraatu irraa firootan isaa fi sahaabota maraa nagaa faaruuni haajiraatu irraa firootan isaa fi sahaabota maraa haaluma kanaanii ergamaan rahmaanii jiruu addunyaa osoo dandamanii umriin isaanillee waa xiqqoo hiixatee waggaa 35 nagaa wal gaafatee umriin isaanillee waa xiqqoo hiixatee waggaa 35 nagaa wal gaafatee waggaa 35 umriin nabiyyiidha kaabaa rabbii diigan gosti Qureyshaadha
وعمله هندقني قريش نسبيتي هارون سم أحمده وامراتي متي كان بيتي ربه كان ديغني الردي بأنيه إجار فجدني كان بيتي ربه كان ديغني الردي بأنيه إجار فجدني نبي ربيك يا أسدرين إرقمتوتا إجار سبيتي دها كيسة هرماتا gurguddaa Qurayshaa wajjin dhagaa baachuun ijaarsa beeytirraa akkam hafa jechuun abbeeraa isaanii abbaas fa'a wajjin bara waggaa sanii dabarsanii hojiin abbeeraa isaanii abbaas fa'a wajjin bara waggaa sanii dabarsanii hojiin ijaaramee dhumatuus ijaarsi Ka'bichaa rakkoo itti tahee dhimmi dhagaa gurraacha hajar al-aswadiin dhagaa gurraacha sanii eenyutu bakka isaa nuuf kaa'a jedhanii wallabbiin uumamee nutu kaa'a irratti gosa guddoo Makkaa Qurayshaa jidduutti wallabbiin uumamee nutu kaa'a irratti gosa guddoo Makkaa Qurayshaa jidduutti jidduu jaraatetti wallabbiin uumamnaan nutu kaa'a jechuun namuu qoma deemnaan akka wallabbiin jaraa furatuufi akkuma furmaanni isaaniif dhufuufi Khaliqul Mannaanihi furaan abbaa gidee yaada dansaa wahii gama jaraa fidee Khaliqul Mannaanihi furaan abbaa gidee yaada dansaa wahii gama jaraa fidee yaanni Qurayshonni ittiin furti rakkoo kunoo isa kana yaa obboleewwan koo jalqaba namni seenee masjida rabbiiti isan uufaa ta'uu jedhan abbaan murtii jennaan namni hunduu itti walii galee nama masjida seenuu ilaaluu eegalee jennaan namni hunduu itti walii galee nama masjida seenuu ilaaluu eegalee rabbiin keenna arjaan uumaa wanta maraas nabi Muhammadiin godhe abbaa carraas meetiin taliilaalii hikmaa rabbii guddaa laalisaantu seenee jalqaba masjidaa nabi rabbii keenna jaalallee mannaanii irra haa jiraatuhu nagahaa faaruuni nabi rabbii keenna jaalallee mannaanii irra haa jiraatuhu nagahaa faaruuni durri nama seenee murteessaadha jennaan nabiyyi rahmataas jalqaba ol seennaan Qurayshonni hunduu itti gammadanii radiinaa bil amiin jaalanne jedhanii Qurayshonni hunduu itti gammadanii radiinaa bil amiin jaalanne jedhanii ergamaan alamaas kan rabbii tokkochaa amanamaa namaatihi duraan uqittichaa
huccuu keessa kaa'uun dhagicha fuudhanii hunda mootowwanii ufitti yaamanii koottaatii qabadhaa qaccee huccuu tanaa jennaan namuu qabee gamaa fi gamanaan koottaatii qabadhaa qaccee huccuu tanaa jennaan namuu qabee gamaa fi gamanaan rasuulli rahmataas ajaja dabarsee erga namuu qabee huccuu san naannessee akka ol fuudhanii dhagichaan deemanii akka iddoo isaa baatanii fidanii jaalalleen Allahi jaratti ajajee baatanii geessanii hundumtuu ifaajee jaalalleen Allahi jaratti ajajee baatanii geessanii hundinuu ifaajee baatanii fidaniis iddoo barbaachisaa huccuu irraa fuudhanii hin kenne bakkasaa rasuula rabbiitu kabajamtuu harkaatiin fuudhee bakka kaa'ee harkuma isaatiin ajaa'iba rabbii dinqiidha kan nabii raajii natti tahee dinqiidha kan nabii namuma akkamii uumatte yaa rabbii raajii natti tahee dinqiidha kan nabii namuma akkamii uumatte yaa rabbii rakkinni uumamees yerootti jalqabaa collee namaa fedhaa abbaa maluun qabaa Muhammad Amiinii abbaa murtii mishaa kan ittiin furame rakkinni Qureeshaa kan jabinni yaadaa inni burqisiise Qureeshota Makkaa ajab jechisiise nabiyya kanaatihi kan rakkoo san fure rakkoo Qureeshota jalqaba darare nagahaa faaruunihi haa jiraatu irraa firootan isaa fi sahaabota maraa nagahaa faaruunihi haa jiraatu irraa firootan isaa fi sahaabota maraa yaa obboleessa koo yaa obboleettii tiyyaa kan qabrii hin galin kan jirtan duniyaa jireenya rasuulaa yoo wal yaadachiifne waan inni qaburraa xiqqoo yoo dubbanne tuuta isaa jiddutti daran beekameera tuuta isaa jiddutti daran beekameera haala mala isaatiin hedduu faarfameera tuuta isaa jiddutti daran beekameera haala mala isaatiin hedduu faarfameera amanamummaa qabaachuufi dhugaa dubbachuun of gadi qabuufi kabajaa qabaachuun kan ittiin beekamu hawaasa keessatti kanaaf maqaa namiin mogga'e isatti Muhammad Amiin jedhanihi yaamuun jara sanaa waan biraati miti kanumaa fi kanaa hedduu jaallatanihi jaalala ulfaattu tuuta isaatii fi gosti isaa martu hedduu jaallatanihi jaalala ulfaattu tuuta isaatii fi gosti isaa martu
kabajaa gurguddoo isa kabajuudhaan nama hundaa olitti isa ilaaluudhaan leellisaa turanii nabiyyi xumuraa nagahaa faaruunii haa jiraatu irraa leellisaa turanii nabiyyi xumuraa nagahaa faaruunii haa jiraatu irraa caalaan ergamtoota Muhammad Amiinii gaafa ijoollummaa umrii isaa sanii takka hin dalayne dalagii wallaaltuu rabbi tiksaa ture isaan hin himamtu dhugaatii garagaraa dhugeeyyuu hin beeku sanama jaraalleef hin sujuudne takku hedduu ulfeesseera Allah hin dhugatti nabiyyi Muhammad ergamuun duratti nagahaa faaruunii haa jiraatu irratti nabiyyi Muhammad ergamuun duratti nagahaa faaruunii haa jiraatu irratti tan guddina isaa fuulduraa ibsitu nama jabaa tahuu isa tan mul'iftu laal mu'jizaa hedduu isa badhaaseera duumessa samaa'ii isaaf laaffiseera imala gaaf lamuutii gara biyya shaamii kan isaaf gaaddisaa'ii barduumessi samii imala gaaf lamuutii gara biyya shaamii kan isaaf gaaddisaa'ii barduumessi samii rasuulli aalamahaa kabajamaan nabiin ergamaan xumurahaaf ergamaan goolabbii dalagaa wallaaltuuhu silaayyuun dalaguu sanamaan sujuuduhu kamriillee hin dhugu yoo dalagaan fokkattuuhuun tun isa hin dagin maal dalagaa ture yoo kanan dalagin jennee yoo qorannuuhu galmee seenaa isaa waan raajii dhagenne kunuutii caqasaa jennee yoo qorannuuhu galmee seenaa isaa waan raajii dhagenne kunuutii caqasaa nabiyyi Muhammad ergamaan ilaahii ergamuun duratti yeroo xiqqoo wahii gara waggaa 40 yeroo dhihaate ibaadaadhaaf jedhee namarraa fagaate ilma namaa irraa fagaachuu jaallatus gabbartii rabbiitiif garaasaa muratus mana hoo'aa dhabee kophaa hin jiraanne bakka bashannanaa barbaachaaf hin deemne mana hoo'aa dhabee kophaa hin jiraanne bakka bashannanaa barbaachaaf hin deemne gaara hiraa'iitii filannoon isaanii gaara karaa makkaa gubbaa jiru sanii addee Khadiijaarraa siinqii fudhachuudhaan yoo irraa dhumates itti deebi'uudhaan karaa akaakayyuu isaanii Ibraahim irratti nabeen rabbii kiyyaa ergamaan boodaati gaara san keessatti yaa jamaa muslimaa gabbaraa turanii mooticha alamaa gaara san keessatti yaa jamaa muslimaa
gabbaraa turanii mootii jaalamaa. Gaara san keessatti yaa jam'aa muslimaa gabbaraa turanii mootii jaalamaa. Gabbaraa turanii mootii jaalamaa.